Malamani jalawan kabsof kufani, malamani jalawan kabsof kufani. Oromiyaa falmachuuf addaatu akan dhuganii dhaadannoo keenya kaasaatii gadi nu gaajanii ba'aa keenya hidhaachuuf qopheessaa nu jaanii. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota ilmaan Oromoo bakka jirtan maraa wallisaa Khalid Abdurrahman qabannee sitti isin dhiyaannee jirra. Hordoftoota Wiirtuu Orootu akka nu faana turtan kabajaan isin gaafannaan isin hin jaalladha. Obbo Khalid Abdurrahman baga nagaan nu dhufte. Baga nagaan nu ija. Akka isin jiru mee waggaan itti akkana wallistee kana ajaa'iba na fakkaata. Kutaa meeqa baratte? Kutaa tokko. Akkamitti sirba qindeeffattee barreeffattee akkanatti ammoo wallisuu dandeesse? Keessatti qabsoo magartii kan seenaa Oromoo ibsee mul'ise bilisummaa sabaaf lubbuusaa dabarsee. Goota dhiiga isaatiin qabsoo magartii kan seenaa Oromoo ibsee mul'ise bilisummaa sabaaf lubbuusaa dabarsee. Para papara ati kutili sinaki nijra penting dagage mi dage jira tayo mira maka ko sifti erti timbulati pura kapsoda nisinu gode pinti dara la para Sena hurumud ada nurumud atawalam turte pampara garayu lifte bakayu orkace papara bisa bilisuma mirkaba biyuma tarakam fi warana islami bonsu mitale gurkutu dina mata capsu Shafi samfudana yarotin kanino ibdu timani ibdu banti binu. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Wiirtuu Orootu birtan fayyaa keessanii baga nagaan jiraattan akka jiraattan abdiidhaan qabaa. Wallisaa Khalid Abdurrahman tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Arra obbo Khalidii wajjin fi obbo Khalidii fi Wiirtuu Orootuu wajjin nufaana turaan afeerraa keenya. Obbo Khalid jirra jirtu? Jirra eewoo. Akkam jirta? Fayyaa gaarii dansaa akka gaarii. Akkamiin alaamanaan saawaatiin warri hundi nagee qabanii? Nagee. Akkam jirtu gandi keessaniis obbo Daanfaanoo akkam jiran? Fayyuma qabna. Obbo Daanoo fayyaan isaa maal fakkaatti? Fayyaa qaba yoo fayyaa taataati. Oggaa jettu obbo Daan akkam jiraan siin jee bara? Akkuma gartee biyya teenya achiraattee gartuu kana achiraattee gartaati. Lama ija qabu malee edda gartee ija hin qabne biyya harkaa waan fakkaata. Obbo Khalid ati barattee jirtaa? Baradhe. Kutaa meeqa baratte? Kutaa tokko. Maal jechuudha baratte? Kutaan tokkichaan kiyya. Kutaan tokkichaa keessatti maal barattee siin jee? Kutaa tokkoffaa natti himi siin hin jenne. Maka shaaree eeguudhaan si jeewa. Kutaan lammaffaanoo? Re'ee gurguttuu eeguudha qaba. Kutaan sadaffaanoo? Sadaffaan jabbilee horii ta'a. Takkuma eetunis kutaan aburoo? Horii gurguddaa eegu. Ayyoo maal jechuu keessan kutaa shanaffattoo maal barattan? Kutaa shanaffatti immoo nyarko baalaa eenyaa. Takkanu qabatte tan Jaafar Aliijoo nu dhufte moo? Ati akkini siin jeete kutaa jahattoo maal baratte? Jaafar Alii sanuun beeku. Kutaa jahattoo maal barattee siin jeete?
Eenja. Ati waan baratte keessa loonuma eeguu dabalatte. Gaalli kayyuu. Reena kayyatu. Yetti jechuudha makashaan. Yetti. Makashaan jetti. Kutaa lamatti reedee. Reenu maal jettu? Hordoftoota keenya bira akka nu wajjin bu'aaraa jirtan abdii guddaa isinirraa qabna. Kutaa sadaffatti dabraa. Kutaa sadaffaan maal jettu? Horii moo? Horii bar. Eeyyeen. Amboo. Kutaa afuraffattoo nyarqoodhaan baratte moo maali jechuudha? Kutaa shanaffattoo. Kutaa jaatti maaliin baradhe ittisa? Kutaa jaffaan kiyya gaara lubbuu dheera, haguura xixiqqa, ajalloo xiqqa, ka eegee xiqqa, holqola dheeraa eegaan siin jedhe. Inni noo maal jedha? Gaalli moo? Eeyyeen. Akka joombee to'ate. Wallaalaa fi si gaafadhaa amma booda asittiin siif waaqa kutaa jaharra jirra. Gaalli lubbuu dheera ta'aa. Lubbuma dheerituu qofa gaasuma. Lakkii ija guddataa. Wahee ija qofaa. Ajaa'ibaatiin si gaafadhe. Lubbuu fi ija qofaa miti qaama isaarraa hin siin jenne maal jedhaa siin jedhe. Akka joomoo. Akka inni jiru. Ajaa'iba. Akkasin jechuun jaan ammoo akka joosii himuu. Himee yoo narrabe. Jaaqaaboo. Dhufaa jechuudha. Olola. Maal jaan isa? Akka jaanii immoo gaala. Gaala haa? Mee kutaa torbaffaa hoo maal baratte? Kutaa torbaffaatti moo? Miidhaan biyyaa bee. Eessa deeyite? Lafa maal jettaniin ija buutii. Achi booda hoo? Akka feete haa lubbuu feetu haa duuti. Adni duuti. Lubbuun haa duutu hoggaa jette. Ifa jeessu deemtaa? Laa. Nama jiru wal dhabee hin ta'e malee. Hoggaa jettu naan galle immoo. Namni biyyaa bee akkatti bee beeka malee akkatti deebi'uun beeku tanaaf hin jedha. Yeroo hundumatti nafe jechuu baattu. Lakkii nafni baara rabbeetii shaataa qabadhee. Bahara irratti eega baate eessatti buute duuba? Yaaba uummata nurra deddeebi'aa tokkotti. Hordoftoota keenya egaa kan ittiin bu'aaraa jirtan qophii wirtuu orootu isin dhiyeessaa jiru. Kanaafuu turtii gaariin isiniin jechaa jira. Akkasitti obbo Khaalid wajjin bu'aaruudhaaf yeroo hundaa'u koomentii jalatti nu barreessaa. Yoo niifi kan isin bu'aarsu taate nu dhiyeessuu dandeessan. Ammallee itti fufnee jirra. Warra nurra adiitti achi baanee jee bishaan irraan mee warri adii sun kan midhiiroo. Obbo Khaalid warri adii sun warra akkamisidha? Warra nurra babbareedu moo warra nurra qabeenya qabu moo akkam jechuudha? Yaaboo jarri konkonni kan dhadhaabbatanii diimata. Mataan isaanii luucaa. Keenya irratti ilaalee keenya dhiichaa. Achi booda achumatti haftee biyyaa ta'uu eessisira? Samaalitti hin beekaa. Gara keenya ilaallaan funyaanii tokko adda babal'ata. Hayyee achi booda eessatti aantee booda? Barakaa adaan maallaqaan luka guura jeetii guyyaa beeksisi jiboo. Duuba guurtee hin galleeni? Duuba akkasii miti. Akkami duuba? Dabatti haftee siin jedhu. Asumatti isaanuma kanaaf haftee huba? Laa isaan tun agarsiiseraa yaabsuu kanaasi. Yaaboo yoomummaan biyyichi deebi'eetu waraanaa jiru. Akkatti deebituu dhabde moo maal akka dhabde moo warri sigalchuutuu dhabame? Yaaboo haa uummanni diddiimaadha siin jee afaan kiyya bo'oon beeka siin jee uummanni kun. Way an haa baduu lammiiti. Duuba biyyuma ta'e seeteeti keessatti ifirraan fattee jechuudha na fakkaata. Ni fakkaata.
أما قالوا دافعون قرر سنة بيجافوا بيجا إيسي يلتزلا بنو تقرر هذين مخرجتين ولا لا بيجا تي خرط هذا ولا تي كذا ورمي أي توني بيا قبول ولا أيه هو قالوا تيتو يا أبو كسلا أكتبوا أمالي أكتبوا لنا بيا خلنا تروموني أكان تيجلو سلا غرا خنا باسي تيجلو غرا كوسي جوبها كي خدوا كجابسي هاي أوروميا تيسن بلسون تي يعني ما لي بيجا باتني بيجا بات إيسن إيسن لا نتي ورغراتي ورغراتي مالي ورماناتي متي يجوغاتي لا سلا ورغارات أنا بريد juga ورغارات ورجلا تبو ورمانار راس شكين كواجد ورغارات سنديرو مالي دي إذا جرات ورغارات جوني ورلو قالي ganti putusani jana sabab latani gala kesat bela di bukjoni kana go da dia nanti rabbi isani wajja ajra tusan waktu ay go nanti yo gafa isan managgalani isin wajgal tammo akkan islam ya bu gaf sari suwa kani da ka tigal lumbe garus lati ka budda an garti khmi yamba kisi girus wa kamulib bune ul tarbine isan biran da bonni gali isaan aboona kawai erkan musula kasna barbaachis hordoftoota fi kabajamtoota wirtuu orootu akkuma egertan kanatti gaa obbo Khaalid itti fufee jira hordoftoota keenyatti obbo Khaalid maal dhaamachuu barbaadda maadhaamanii jaalawwan qabsoof kufanii maadhaamanii jaalawwan qabsoof kufanii Oromiyaa falmachuuf addaatu akan dhuganii yaadannoo keenya kaasatii galii nu gaajaanii ba'aa keenya hidhaachuuf of qopheessaa nu jaanii jaalawwan keenya nu tarree turree dhiigaa tattaraarree galmaan gayyuudhaaf ammoo gatii lubbuun gaafatamni waanii walii jechaa turree nu muujiidhaan fasarree faana dhawaan hortofaa osoo yeroo hin dabarre jaawaduun dura daawwattoota keenyatti kana dhaamatta jechuudha yeen waan birootoo ergaa biroo ni qabdaa ergaa biraa ka fayyaan dhawaati suutaan irra itti geenya jechuudhaati sammuun biyyaa baate tuni takka baaraan lamaa sadi baaraan fudhatee afurii shan makiinaa fudhatee torbaa saddeet gaanuu nuu fudhatee gartee tanumarraa'u halkan takka takkaa nurraa gartee rifeensaa fi hunda nurraa buusaa jiran makaddaa hundaa nu lolaa jiran intilibsiinis qofa nu lolti rifeensa nurraa fudhatti bikka itti qabsannuu dhabne ishiinis gartee bikka itti gaafatanii qabdu irraa itti waliifnee ganama gartee rifeensa nuu qabne kanaan lafarraa itti kaa jirra maal goona waa hunda rakkumaatu jiraa jedhanii hawa isin sammuu meeqa qabdan duran sammuu dhibba namaa sadii haawwan beektooti bar amma 13 bootee himu jirta 13 yaadamaati waan isii mudameedha na fakkeessite moo anumaatu dogongore laa muka laalleeti muka odaa muka baala qabu qorre damee mee qabu mee sammuun namaa sadii jette sadeen irraa nurra illee takka tana hoo duraa fi jiddu galeessaa fi achittuu bare ayyee hordoftoota keenyatti waan dhaammadhuuti baay'inaa jiini yeroo biroo waliin deebina nagaan nuturaa jiini naddeebine kaafii guddaan akka waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatanii garuu Oromiyaan ni bilisoomti bilisummaan isii walaba bo'uun hafan qabu yaa warra biyya ambaa yaa warra Waashington DC yaa warra Yemanii yaa warra Jarman isin warroota biyya alaa walumaa galatti xiqqaa fi guddaanii gurraachaa fi harbi diimesiitu akka Oromoo bira dhaabbattan waraana bilisummaa Oromoo kan bira dhaabbattanii
galii tana galmaan akka geessan isin dubbachuullee waaqullee baannu isin galma gooroo dhummu akka keessan qabaannu qara dhaamsa ta'e guddaan waan biraa jaallawwan hamilee guutuu akka hamilee isaanii eenyu kalmaan dhaama waan biraan qabu rabbi nu haadha qabu. Egaa hordoftoota kabajamtoota keenya obbo Khaalid Abdurrahmaan wajji turuudhaan hammana isin bohaarsine jeetii yaada yeroo biroo walitti deebina nagaan nuu tura horaa dura isiniin jaa deebanaa baay amma walitti deebinutti nagaatti nuu tura yoo isinitti tole laayik sheer godhuudhaan wal bira akka nuu dhaqqabdan abdiilee qabna warroonni isinitti toles koomentiidha jalaan nu dubbisuu ni dandeessaniin isiniin jaa baay nagaan nuu bula nagaan nuu oola isin nageenya rabbii guddaa bakkuma jirtanitti isin haadha qabu ilmaan Oromoo hundinuu bakka Oromoo jirtutti akka bira nu dhaabbattan kabajaan isin gaafata.